ishee. Hayyee seena nagaa ambuli. Tolani wanta maal gaafataa turte dura mee deebiitii gaafadhu. Akka bilbila na seene na obsita. Maal jette? Bilbila na seene takka na obsita. Bilbila nagaa jette ustaas. Atiin tun biizii bayyoomiyyuu dalagachaa fan hojjaa soofta. Rakkoon qabu inshaallah. Waa'ee Qur'aanaatii wal qabsiisee. Akkasi ustaad. Waa'ee Qur'aanaatii wal qabsiisee fakkeenyaaf Rabbiin yeroo dubbatu hattan waan Nabi Muhammadiin ajajetti kenna fa'a. Yeroo waa jedhuun qulfa jedhaaniin jedhii yaa Nabi Muhammad ummanni kaafiraa yoo waan wahii gaafataniif Rabbitu deebii deebisa maal jedhee jedhi jedhaaniin. Fakkeenyaaf Rabbiin kan kee eenyu jedhanii yeroo isaan gaafataa turanii fi qul huwa Allahu ahad jedhii yaa Nabi Muhammad Rabbiin kiyya Allahaadha jedhiin inni iyyuu kamaal ta'e ahad tokko kan ta'e jedhiini jedha. Laal deebii akkatti Rabbiin kennu. Isni galee fakkeenyaaf yoo ummanni kuffaaraa kun gaafii gaafate kan deebii deebisu eenyunniin Allahaadha. Haa ta'u garuu karaa wahyiitiin kan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Rabbiin irraa fudhateetiin gara ummataa geessu. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Rabbiin hirkoo waa hundaatii jedheetiin akka bifa kanaan itti bu'aa jechuudha. Hayyee baga deebite inshaallah itti fufi kan inni siin jedhe waa'ee waaqummaa irratti haasofna osoo siin jedhaaru neetworkiin na baasee waa'ee waaqummaa irratti jechuudha. Ati Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoodha jetteetiin amantaati. Eeyyana naman. Hayyee. Isa malee Waaqayyoon biraa jira. Yesuusiin ala. Abbaan jira, Hafuurri Qulqulluun jira. Waaqayyoon biraallee jira jechuu. Waaqayyoon abbaa jedhamullee, Waaqayyoon Hafuura Qulqulluu jedhamullee. Waaqayyoo meeqatu jira? Waaqayyo tokko jennee waamnaa nuti garuu sadii abbaa ilmaa fi Hafuura Qulqulluu. Jechuun Waaqayyo tokkotu jira yoo ta'e Waaqayyo tokkotu jira yoo ta'e tokko kun Yesuusidha moo eenyunniin? Yaa Waaqayyo tokko kan jennu Waaqayyo personality sadii qaba. Garuu Waaqayyo tokko jennee waamna maaliif yaaddi isaanii hundumtu tokko waan ta'eef. Fakkeenyaaf yeroo Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge irratti walii galaniiru Hafuurri Qulqulluun immoo irratti walii galeera. Kanaaf Waaqayyo yaada isaa hundumaatiin Yesuusiin ergan jechuudha. Kanaafuu tokko Waaqa. Hafuurri Qulqulluu fi abbaan sun walii galaniitiin Yesuusiin erganii. Tokko jechuudha sun yaa. Isaan tokko jechuudha yaadaan akka tokko ta'an si ibsu kooti poointii qabuuf hin deemin. Rakkoon qabu inshaallah. Yaadi isaanii tokko sin jechuudha fakkeenyaaf Yesuus Kiristoosiif abbaan mishinii kenne erga Yesuus Kiristoos deemee Hafuurri Qulqulluun gara biyya lafaa dhufe kun tokkummaa isaanii agarsiisa. Kanaaf Waaqa jennaan malee waaqota jennee waamnu Waaqadha. Garuu sababii cubbuu namaatiif Yesuus immoo achi dhufee mishinii mataa isaatii qabatee gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf Waaqayyo sadiidha garuu tokko jennee waamna. Rakkoo takka hin qabu hayyee. Ilmi Yesuusiimi. Eeyyee. Abbaan Yesuus Kiristoosii fi maalidha? Maal jechuudha abbaa jettee waamte bira? Maaliidhaaf? Abbaa isaati. Abbaa isaati. Hafuurri Qulqulluun hoo maal isaati? Abbaa isaati moo obboleessa isaati moo eessuma isaati? Haa egaa. Waaqayyo tokkodha laal. Yesuus Kiristoos ilma jennee waamna. Ilma sababni nuti jenneef. Sadii jetteetta qoy. Sadiin walitti tokko jetteetta miti. Maal isaati jechuun dandeettu kaateen. Maal isaati jechuun dandeessu. Maaliifi ilma kan nuti jenne ilmi Yesuus Kiristoos waan dhala namaa ripireezantu godhuuf yookiin immoo waan dhala namaa bakka bu'eef ilma jennee waamna malee Waaqayyoodha. Garuu Waaqa guutuudha nama guutuudha. Yeroo biyya lafaarra ture Yesuus Kiristoos nama ta'ee deddeebi'ee aboo waaqummaasaa hin fayyadamne aangoo waaqummaasaa. Garuu immoo Waaqayyoodha. Ofiisaa duwwaa godhee gara biyya lafaa bu'ee jedha Macaafa Qulqulluun. Tolanii waanan siin jedhe hubadhu. Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoosiif abbaadha yoo ka jettu taate Hafuurri Qulqulluun Yesuusiif maalitti oolaa siin jedhe. Maal jechuudha maalitti oola jechuun? Abbaa ta'aafiif moo maal ta'aafi? Waaqayyo tokko siin jechaa jira beek. Waaqayyo tokkodha maal ta'aafi maal jechuudha Waaqadha hoo? Waaqa ta'aafiifi? Abdulfattaa ani bakka bahuuf jedha dhugaa waan argite hin gaafatin bakka. Waan akkasii maal jechuu keeti amma ati qageeddu maal ta'aaf jechuun kee maal jechuu keeti maal isaa akkasiin jedhu barbaaddeetu? Why don't you go to the point? Qaama sadiitu jiraami. Qaama sadii jira.
ila Yesuus Kiristoos yeroo gadameessa Maariyaam keessa ture. Hafuura qulqulluudhaan akka dhalate beektaate. Nin Abbaa beeka qaba Yesuus. Isaan abbaa qaba jedhamee hin barreeffamne Quraana keessa. hin jiru abbaan isaa. Hafuura qulqulluu akka ta'e beektamni ture. Abbaan isaa hafuura Egaa abbaan hin qulqulluudha. jirre maalirraa dhalate jettanii ajaja jedhee isinitti hime Quraanni keessan. Abbaan qabu Maariyaam irraa dhalate abbaan isaa hin jedhee sitti hime. Okay, rakkoon qabu. Abbaan isaa hafuura qulqulluudha. Ati ka Quraanaa nutti hime. No, kanan xumurree kaanee kan Quraana sitti himu. Lakki ati Maariyaam haadha isaati abbaan isaa hin jettanii barattani san. Akka Quraanaatti. Inni mu'ujizaadhaan dhalate. Mu'ujizaa jechuun akkuma Nabi Aadam alayhi salaam haadhaaf abbaa malee Rabbiin biyyee irraa isa uume, isallee Rabbiin ta'iidhaan isa uume jenneetiin amanna nuti. Lakki akkas Rabbiin hin uumne baras biratti hin dhalatee fi hin uumamee gargar baasuu qabda. Kan nama Maariyaam irraa dhalatee fi inni sun Aadam hin uumame jedhama. Kun garuu hin dhalate bara Iisaa. Iisaan jedhan garuu Yesuus. Ni dhalate jechuun akka macaafa qulqulluutitti ni uumame jechuu akka ta'e beektaa garuu. Hin beeku obboleessa koo hin dhalate Maariyaam keessaa bahee dhalate. Okay. Gaarreen tulluuwwan ni dhalatan moo ni uumaman? Ni uumaman. Macaafni qulqulluun immoo ni dhalatan jedha. Maal jettaarree macaafni qulqulluun gaarreen osoo hin dhalatin dura jedheetiin dubbata. Okay. Maal jettaan haadha qabaatanii dhalatanii gaarreen. Meeddoo gaarreen dhalatan jedhu san naa baasime. Isaayyaa macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa tokko haga 3 dubbisme. Faarfannaa? Ishi. 90 lakkoofsa 2. Sagaltama lama. Ishi. Ayyee. Tulloonni osoo isaan hin dhalatin lafti guutummaa biyya lafaas utuu hin argamin bara baraa jalqabee hama bara baraatti Waaqayyoodha. Okay. Egaan Ayyee maal jettarree? Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyyaa lafaas utuu hin argamin bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati Waaqayyoodha jedhe. Tulloonni haadha qabaatanii dhalatan moo ni uumaman? Lakkeen dhalatan erga jedhe macaafni qulqulluun dhalatan jechuu isaati obboleessa kiyya. Maal ni uumaman jechuudha miire? Ni uumaman jechuudha kaayyoon isaa. Lakki maaliif kan macaafni qulqulluun dhalatan jennaan atiin uumaman jechuu hin dandeessuun dhalatan jennaan dhalatan. Iddoo biraatitti immoo kan ni uumaman jedhu yoo sii fide hoo gaarreen ummaan kun. Okay, wanta kana Ingiliffaan si dubbisa. Dhaggeeffadhu. No, Ingiliffa bira deemin an sii fida. Oromiif yoo dogoggora akka jettu taate. Maaliif hiikaan afaan Oromoo akka dogoggora qabatuun beektaa Ingiliffaan si dubbisa bakka Ingiliffaan hin baasa dhaggeeffadhu obsi hin barbaada iddoo sana bakka. Okay, baas rakkoon qabu. Baas hayyee. Okay, maaliif xiqqoo ishii kan macaafni afaan Oromoo akka wantitti waan hin rakkoo takka hin qabu baas. Baas rakkoon hin qabu. Okay, 92 irratti akkas jedha. Before the mountains were brought forth, or even though hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God jedha. Brought forth jedha kun ammoo dhalatan hin jedhu kakkan kun. Dhalatan uumaman jechuun kiriitidha. No. Tolani. Uumaman jechuun kiriitidha. Brought forth no maali? Kunillee dhalatan jedhu dhufan jechuudha miti. Brought forth maali? Ila dhageeffadhu tolani laal kiriitidi yoo jedhe uumamanidha. Amma immoo asittillee wanti lawuxee fidan jiru. Kiriitidi dhiisi brought forth jechuun maal jechuudha? Dhalachuu jechuudha. Maal jette? Brought forth jechuun maal jechuudha? Ilaala. Before the mountains were brought forth. Yes. Hayyee maal jechuudha rinaa fi kikaa? Eshi brought forth bira deemnu akka dhalatu isaan ilaalla. Ingiliffaan maanoo Google goone ilaallu. Godhime akka barbaadde godhi. Wanni isin jettani garuu baay'ee maasaa safnootuma barbaadaa jirru.
akkamitti namni abbaa malee dhalata jettanii yaaddan isin jechuun abbaan hafuura qulqulluudha jedhanii dubbata macaafni qulqulluun. Mata dureen yalan jijjiirin. Mata dureen yalan jijjiirin. Rabbiin haadhaaf abbaa malee illee namoota hedduu nama uumee jira waan ta'eef. Aadamiin. Isaa alallee. Ibraahim magaa. Hawwaa. Heewaan ka jettaniin. Hawwaan maal lafee sarraa uume bara. Kanaafuu haadhaaf abbaa qabdi moo Aadamii irra dhalatte uumamte. Lafeerraa baate. Tole kanaafuu hoo isiin maalidha? Waaqayyoodha. Haadhan qabdu, abbaan qabdu, abbaan hin dhalchine. Karaa walqunnamtii saalaatiin hin dhalanne. Tolani. Okay. Si baasee ragoo. Firaa'ol akkam naguma? Brought to produce or bring out, especially by long or repeated effort jedha. Jirra alhamdulillah akkamisin. Garte. Jira galata rabbi. It doesn't mean to born akkasi dhalatuun jedhu as biratti ingiliffaan. Hayyee mee itti deebinaa. Maal jedha seete laal macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 25 irratti tulloonni gaaronnis utuu hin uumamin dhaladhee jedhe. Utuu hin uumamin ammaasitti uumame jedhe. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 25 irratti. Iddoo kaanitti immoo maal jedhee? Iddoo kaanitti immoo macaafa faarfannaa boqonnaa 90 irratti uduu hin dhalatin jedhe. Tulloonni utuu hin dhalatiniin jedheetiin dubbata jechuudha. Tulloonnii fi gaaronni utuu hin dhalatin. Tole. Amma iddoo kana deebi'ee maal jedha seetee koottama Isaayyaas biranaaf dhaqi. Isaayyaas boqonnaa 44. Kun eenyuun jedhama macaafni Proverbiin? Itti deebinamee waa'ee dhalatiinsaa kana itti si dabaluu barbaadeeti tolanii. Isaayyaas boqonnaa waan faayidaa hin qabne akka haasan oolleetti Isaayyaas. No waan faayidaa hin qabne miti an bakka tokkocha irratti dhaabatteetiin cadhiftee cannaqamuurraa tarkaanfachuun bareedaadha. Maaltu na cannaqamaa jira? Hayyee yoon cannaqamnee fi wanti na asirra si gaafadhu hedduudha. Si gaafadhuure? Gaafadhu bayi akka waan guddaa akka waan baattanii jirtanii san nama cannaqtan tuna dinqaama. Mee maaltu na cannaqama? Hayyee si gaafadha. Isin toora dhugaa qabu ta'e beektaa na dinqaam dhugaa waaqayyo. Tole si gaafadha rakkoon qabu. Kaniin siin jedhu tulloonni dhalatan yeroo jedhu kana atiin akkuma saniif fudhatuu qabnaa jedha. Brought forth different isaa laali akka afaan Oromoo dhalatan jedha malee brought forth jedha Ingiliffaan. I understand. Kanaafuu macaafni qulqulluun afaan Oromoo kun guutumaan guututti dogongora qaban fudhadhu yaarte jechuudha. Guutumaan guututti. Guutumaan guututti otoo hin taane. Guutumaan guututti otoo hin taane afaan Amaaraaf afaan Oromoon it's not the original garte original isaan gadi hin fuune ammoo dogoggora tokko qaba. Egaa kun dogoggora qabaate kan dhaqaa kabiraa Amaariffaa. Kan Amaariffaa bira sii dhaqaa amma eegi. Kan Amaariffaa. Sii banaara. Ambar anne garuu shibayzoo yoo dhalatanis dhalatu baansan ani koo badhin man qabu beek. Amma too garaasaa keenyatti darbuu dandeenya. No interkaafannu amma eegatti na seensite. Ani irra darbinaa jennaan diddee miti. Horiizi daagim. Okay. Dubbisin Amaariffaan dubbisi. Tole. Horiizi daagimii miti daawwannaadha. Mazmur jedha. Mazmur Daawitiidha na eege. Sagaltama. Okay, akkana jedha laal. Lakkoofsa 2 irratti ተራራዎች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ ጀዳ አማሲ ማል ጀዳራ ተራራዎች ሳይወለዱ ጀዳራ ሳይወለዱ tokko ta'e jechuudha osoo hin dhalatin jedhe kunis siigalee kunis osoo hin dhalatinii jedhe tole amma waa'ee dhalatiinsaa kana mee Isaayyaas keessa na wajjin deemime. Isaayyaas na wajjin naqi. Boqonnaa 44 lakkoofsa 24. Qonnaa meeqa? Boqonnaa 44 lakkoofsa 24.
Eshi. Maal jedhaa ani waaqayyo isa si fure isuma gadaamessa keessatti si tolcheedha. Ani waaqayyo isa wanta hundumaa uumee bantiiwwan waaqaa kophaa diriirsee lafas dhiseedha. Yemmus eenyutu ana wajjin ture jedha. Yemmus eenyutu ana wajjin ture jedha. Amma iddoo kanatti waaqayyoon kophaa isaa nama uume kun eenyudha? Kan eenyullee wajjin hin jiraatin. Waaqayyo waaqa. Ani waaqayyo isa si fure isuma gadaamessa keessatti si tolcheedha. Ani waaqayyo isa wanta hundumaa uumee bantiiwwan waaqaa kophaa diriirse kan kophaa diriirse kun Yesuusidha. Waaqayyoodha. Waaqayyoon kun Yesuusidha siin jedhe. Eeyyee. Hafuurri qulqulluu eessa dhaqee yeroo inni kophaa diriirsu san yeroo inni kophaa gadaamessa keessa nama tolchu san Sanaan Abbaan hoo eessa dhaqe? mari'atanii uumne Abdul Fattah. Eenyu inni reeka kophaa kan Yeroo kophaa sana garaa turteetta gadaamessa ta'uu keessa danda'an nama immoo hin turre. Yeroo sana uuman sana No kan jiru. macaafni himeemi ani waaqayyoo jedha laal. Jechuun kee maal jechuu keedhaati jechuun waaqayyoon adda baasteetu yeroo Yesuus Kiristoos waaqaaf lafa uume hafuurri qulqulleessa ture gaaffii akkamiiti kun akka nama barateetti gaafa obboleessa koo. Akka nama barateetti gaafa akkuma quraanni si barsiisetti hin gaafatin macaafni qulqullu akkasitti hin gaafatamu. Hayyee bira darbinaa ishi. Hafuurri qulqulluun eessa ture abbaan eessa ture jechuuf ganaan daganaa waan isaan hojjetan hunda assaayimentii nutu kennaaf. Hayyee tolani gaaffii nama si gaafadhe kana qabadhu naaf deebista hojii manaa siif haa ta'u. Ammaa fira Maaliif hojii manaa asumatti si deebisa malee? No eeshi naaf deebis lama Tolani eenyu ani eessa gaaffii ture? tokko sirraa qaba. Yesuusidha yoo ka jettu taate eenyudha ree kan inni abbaan Amma eessa Yesuus dhaqe? yoo siin Hafuurri jedhemu qulqulleessa abbaan eessa ture jechuufi bara. Waaqayyo tokko dhaqe. obboleessa Hafuurri qulqulluunii fi abbaan eessa dhaqarree kophaa jedha raasiif. Tolani Jamilaati gidduun talii leemo Jamila. Anaaf innaasaa jirraa miti waan isa gaafadhu qabaabsi. Mee tarii fixachuu geenye Waan tokko si gaafadheen ba'anii waan kanarratti maaliif gaafatta. torbee kana guutuu haasaa turre? xumuruu ga'eedha tolani takkatti matana xumuruu ga'eedha. Ani waaqayyo isa si fure isuma gadaamessa keessatti si tolcheedha jedhaaraa miti gadaamessa keessatti kan nama tolchu eenyudha? Waaqayyoodhaami? Tole. Maariyaamiin haadha Yesuus Kiristoos eenyutu gadaamessa keessatti tolche? Haadha Yesuus Waaqayyo Kiristoos hin tolche. deesse. Waaqayyoon sun eenyunni? Kana bee rakkoon keeti mucaan rakkoon akkana qabamu? Waaqayyoodha kan waaqayyo biraa jiramoo obboleessa ko? Yesuusii Waaqayyoon sun eenyunni what kind of question is this now? Tokko siin jedhee ani? Waaqayyo sadinaan jettee turte. Hayyee sadeen keessaa eenyutu Maariyaamiin uume? Yesuus egaa fakkeenyaaf Yesuus yoo waaqa tolchera ta'e abbaan ilmi mootu lafa tolchaa hafuurri qulqulluun immoo bishaan uuma akka ati yaaddutti. Sammuu kee xiqqoo tanaan hin yaadamu waaqayyo baay'isawee. Okay, arraba eegalteera tolanii. Gaaffii seeraa wal gaafanna. Waan nama falmisiisu gadi fidaa jennaan. No jechuun no deebii Kaleessa abdeen ganda hunda haasaa turre waan amma Digaltee waan si gaafate eega ani biran jiru jette waan dila siddi wangeerraa dubbistu kana bira turte waan wangeerraa dubbattu kana. abuun waan gargaaru isaa akka qobaatti na argattaniiti. No, it's not about that. Waan si gaafatan anything wangeelli deebisaa hunda ni qaba jettan. Waggaa feetan waan deebisaa hunda kiristaanii dhabu jettan yoo isin gaafatan gara biraa daayivarsii gootan maal ekki kun? Ani baat naani na dinqee beekta zamanni isaa agarte zaman agarte namni waan amma eenyutu eega Yesuus waaqa ta'e eenyutu Yesuus kana garaa keessa tolchee haadhaas tolchee eenyucha keessa kaa'e deebis. Isin waan baay'attaniif waan sagalee keessa ol fuutanii guddataniif waan dhugaa dubbattan of hin se'ina. Waan baay'ee nu fidadhu nama kee kiristaanii si qofa fidi deemi barsiisaa kee keerraa barattee. Kan jedhe qophaa kosin gaane kiristaanii kan gaggoo. Okkee nu geessu eenyutu gadaamee isaa keessa bichaatti jedha. Waan eeyyitan. Nama narrabsin kabaja godhadhu gaati kabaja godhadhu deebisiif. Sammuu xiqqoos namaan jechuus namni kana siin jedha small narrow brain namaan jechuudha akka namaan hin jirin kabajaan si gaafanne eenyutu gadaamee isaa keessa kophaa isaa Yesuus tolchee kophaa isaa Maryamaa uume deebisi. Egaa Waaqayyo jedhe baran Waaqayyo jedhe kana caala maal akkasiin jedhu barbaadu. Yesuus Waaqayyo nuun jette haadha alaan gadaamee isaa isiin ala jira Yesuus. Haadha dura dhalatee moo isa dura dhalatee kanaaf boodas kana kenna gaafii matana dubbisee fi nani Arra deebisii si kanina guyyaa guutuu si kanina wata kana dhufe islaamni ka kiristaanaa isiniif kanneen mana bannee halkanii guyyaa kana isin hojjechaa ta'aa jirra. Deebisi ka.
Waaqayyo sinin jedhee bara obbolee tokko. Waaqayyo kam? Waaqayyo Yesuus Waaqayyo wanti jedhamu hin jiru. Yesuus Waaqa jettee miti eenyutu gadaamessa Yesuus Maryamaa keessaa dhalatee miti eenyutu kophaa isaa gadaa Maryamaa keessatti Yesuus hin tolche yoo Yesuus Waaqa ta'e. Waaqayyo. Okay, isumaatu of tolche. Isumaatu haadhaas tolche ammas achi keessaaf tolche achi keessaa gabbee jechuudha miti. Maal qofalta? Abbaa qaba obboleessa koo. Okay, eenyutu gara Maryamaa ergee agartee Bikiraan Maryamaan hin deetta maqaan isaallee kana jedhamuun jee eenyutu gamas erge. Yesuus immoo abbaadha. Quraanni maal jedhee eenyu gartee gabricha. Who sent the messenger? Gare sida. Ana amma sene wanti jettaniitu malee ergee kaleessa ergee dhaggeeddaati waanuma kan inni maasofna amma iddoo an dubbisu barbaadeen na dhiisee. Duunu kan maasofna tolee teenya kan maasofna. Bakka nagaan bula jechuun isin dubbii fudhachuu yaadi keessan agartee namni dhugaa bira ga'a agartee namni hin baranillee barate. Agartee naawulee barumsaas namaan hin jinne namoota tokko yoo sirra baranne malee si gadi hin baranne. Maaree naawul barate kanaaf sin jedhu jira bar. Akkasii jedhanii barumsa yoo fedhe digrii sigarsin sirra baradhe dhugaa there is no doubt. I see. Tolanii miira keessaa bahii. Jechuun tanaa midhamma tanaa hin jirru. Miira keessa bahi namaan hin jedhin miira keessa ka jiru sheeka kee kana beekta miira keessa zaffaqamee ka jiru malee. Situ lolaaraani. Ustaazni ni amaluma isaaniiti akkanumatti haasa'a. Ani bara haraara deemaa sila Anku amala maatti beektare. That's my voice. Anku amala maatti beektare. Kana bar. Malee sitti lala. Waa jedha artaani. Barumsa jechuun mataa sammuu naman tokkeen kana naman arrabsirre jechuun kabajaan si gaafa neetiyo. Waan kan cuf kaleessa galgala cuf ijoollee beekumsa qabdu jedhamte. Ijoollee keessan wajjin walitti qabnee haasaa dhaqnee dhuma irratti ani Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 bira geenye jennaan waa baay'ee irratti walii galleen dhugaan isaa sitti hima. Namni as keessa nu taajjabu jira. Waan hunda bira walii gallee Qolaasiyaas bira geenye jennaan sanan fudhannuu jedhan Phaawulostu barreesse. Ishii isa kan bira dhiisa. Abrahaam dura yoo jennaan Abrahaam dura waliin bira deemnaa. Qolaasiyaas 1:15. Amman Qolaasiyaas siifaa dubbisu rakkoon qabu. Ana si dubbisa maalo? Ati afaan irra deebitee dubbista. Naa dubbisi gaafii siif qaba. Tifuuf. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin nama latta. Isuma dubbisuuf yaada. Dubbis rakkoon qabuuti. Isuma dubbisuuf dhiphataa hartaa rakkoon qabu dubbisiis hin jedhaara. Maaltu na dhiphisa reezu sitti muu jira beektaa? Waan gartee waa tokko yookaan beekumsa fudhatta waa tokko irraa. Amma fakkeenya waa'ee amantii musliimaa yoo dubbisan bira dhufe waan quraana waa tokko irraa sinirraa fudhachuuf dhufaa miti wanti biraa na fidu hin jiru. Wanti biraa walitti nu fidu hin jiru. Waa tokko bira ga'uutti hin amantan isin bakka waa tokko karaa cuftani beektaa. Ooma takka rakkoon qabu dubbisi. Waa ati nutti dhufte hunda sirraa dubbisannee kaanee waan nuun galle si gaafannaa. Fakkeenyaaf atama quraana Phaawulostu barreesse jechuuf barate. Phaawulostu barreesseettani kan rakkoon sanii bara. Hin jedhu yoo ansi hin jedhe. Tollaan hin lolin jedhamu namni as jala deemtanii hin lolin naan jetta anaasaa koo tokkasi malee wanti na lolchisullee wanti na aartullee tokko hin jiru. Ayyeetti fuufi amma. Haasawa biraa dhiisiitti fuufi. Tokko 15. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalateedha. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri wanti Waaqaa keessa gooftummaa fi aboo qabanii jedhaman sodaataman isaan uumamanii jedha. Wanti hundinuu karaa isaa uumame isaafis uumamee jedha. Kan akkamiin laaltete? Hayyee. Gaafii gaafachuu danda'a caqasa kanarraa ni danda'ami waan naan galle. Maali waan isan dhumaa kan naa deebisi kaati? Sanuu si gaafachuu. Akkamiin laaltaa warri mootummaa qaban warri bantii Waaqa. No yoo naa galee dhaami kasii deebisu anamma wanti gaafii natti ta'e asitti uumama hundumaa duras dhalatee ka jedhu kun gaafii natti ta'e uumama hunda dura eenyu irraa dhalate Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa 1 akkas jedha. Inni durumaan biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa garuu san barreedha. Biyyuma lafaa keessa tureera durallee. Akkas jedha macaafni qulqulluun boqonnaa 1 akkas jedha Yohaannis boqonnaa 1 dhaqxee dubbiste inni duraanuu biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa garuu san beekne jedha. Which means already gartee namni yeroo cubbuu hojjete Abdul Fattah namni yeroo cubbuu hojjete Waaqni Yesuus Kiristoos dhala namaa represent godhee already biyya lafaa keessa jira. Maaliif cubbuudhaan jiraachuu ijaan dandeenyu? Kanaaf Abrahaam fa'aa Museen fa'aa amantiidhaan jiraachaa turan. Kan siin jedhee beela tolanii yoo waliigalaa akka deemnu barbaadee fi
gaafii ansi gaafadheef deebii naa kenni atillee ganillee gaafii ansi gaafadhe ansiif hin kennaa deema. Tole gaafiin ansi gaafadhe Yesuus Kiristoos uumama hunda dura dhalate jettee yoo amantu taate eenyu irraa dhalate haati isaa eenyudha kasiin jedhudha. Yeroo sanaan dhalan gara biyya lafaa kana dhufne beektaa Yesuus Kiristoos yeroo sana. Dhalate jedhaara kama caamni. Do you know spiritual world waan jedhaniin beektaa fakkeenyaaf amma. Dhalate jedhaara uumama hunda duras dhalate jedhaara. Akka jedhaa jira gan amma kana kan fura qulqulluutiin malee hubachuu hin dandeessu. Akkamitti si hubachiisuu danda'a? Maal fura qulqulluu malee yoo fura qulqulluu qabnu jetta baay'inaan fura qulqulluun jettu maanni tolanii. Maal macaafa qulqulluu akka baaseetee moo hundumatu dubbisee galaaf beekta. Maal dubbisee galaaf? Rakkoon qabu. Mee qoy uumama hunda dura fura qulqulluun jettu yeroo dhalatu kana mee taliila yeroo tokko. Yeroo uumama hunda dhalatu kana waaqayyotu dhalate moo namatu dhalate tolanii? Hayyee namarraa dhalate yoo hin beekini. Uumama hunda dura. Waan Yesuus Kiristoos nama ta'eef dhala namaa ripirezentu godhe malee dheebuu nama ta'uu qabaa miti bira. No jechuun hafuura ila uumama hunda dura jedhee beeki. Maariyaamiin durallee dachee durallee waan hunda dura jedhaara. Uumama hunda dura gaafa jedhe dacheen illee uumamtee jirti. Maariyaam haati isa deetti illee uumamtee jirti. Abbaan isaa illee uumamee jira. Samaayini illee uumamtee jirti. Uumama hunda dura kan dhalate kun waaqayyoodha moo namatu dhalate uumama hunda dura? Yesuus. Namni dhalate hundumaa dhala namaati ka. Namni dhalate hundumaa. Agartee waaqayyo dhalate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumama hunda dura illee nama ture jechuudha. Abdul Fattah waaqni hin dhalate. That is his identity isaati. Guddaa isaa galatoom. Wama an sirraa fedhu hayyee uumama hunda dura galatoom. Wallaahi an jechuma kana sirraa barbaadaatiin ture. Maaliif jennaan waaqayyoon dhalatu waan ta'eef. Uumama hunda dura waaqayyoon dhalatu. Maaliif jennaan kan dhalatu namaadha. Dhalate jechuun immoo hiikaa isaa akkuma dura laallee uumame jechuudha malee kallattii yoo ka hiiknu taate macaafaa wal dhabda. Maaliif jennaan uumama hunda dura dhalate jechi jedhu uumama hunda dura uumame jechuudha. Fakkeenyaaf akka macaafa akka afaan Amaariffaa inumaa yoo dubbisteef maal jedha seetee meesiif hin baasaa Qolaasiyaas kan afaan Amaariffaa uumama keessaa isa jalqabaati jedhee yeroo macaafa qulqulluu keessatti yebakur jedheetiin yeroo dubbatu argita. Mee Qolaasiyaas siifan baasaa qoy. Wada Ibraawiyaan. Hadis Kidan. Akkam nagaadhaan nama qabdu. Nagaa keenya kafa akkam naguma. Nagaadhaan alhamdulillah galata rabbii. Asirratti jechuudha. Gidduun Huseenii ni qoy. Gidduun Huseenii ni qoy dhiifama wajjin. Isaanii bosonee bal'atu jidduu abdatanii. Tole guddaa galatoomi. Kabajaa kan keetiif. Hayyee maal jedha seet ilaal lakkoofsa 15 እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ጀዳ የማይታዩና የማይታዩም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነትን ወይም አለቅነትን ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ጀዳ አመይዶ ከነማል ጀዳራ ኢላ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ጀቹን ኡመመ ከሰላ አካሜ ጀቹ ኤኙ ኢየሱስ ኡመመ ከሰት ላካሜ ኡመመ ከሳ ከንዱረ ኡመመ ጀቹቲ ሂከ ከነፋና ማሪፋ ጀቹ ማሊፍ እንጀቱ ከናፉ waaqayyo uumama hunda keessa uumama jalqabaati gaafaati isaan jette hedduu ulfaataadha si galee waaqayyoon hin jedhamu waan ta'eef waaqayyoon uumamaa miti waan ta'eef wantoota sanniinuu kan uume isa. Abdul Fattah beektaa waaqayyoon fakkeenyaaf hammate Abdul Fattah miti. Abdul Fattah is your identity gartee bakka maqaan kun eenyummaa kee ibseera bakka identity kan keeti malee suni utuu waan barbaade taate Abdul Fattah jijjiiramuu hin danda'u. Abdul Fattah jechuun identity. Waaqayyoof Kiristoosiif waaqayyoodha yeroo jennu inni gara lafaa dhufee ofiisaa duwwaa godhee biyya lafaarra du'ee salphate ajjeefame du'eera miti. Garuu waaqayyummaan sun isaatis is identity. Garuu sababii cubbuu namaatiif nama ta'edha kan jechaa jirru malee identity isaati beektaa waaqummaan waan namni gaafa barbaade irraa fuudhee uumama hunda dura nama ta'e Yesuus uumama hunda dura nama ta'e tolanii. Gaafa cubbuun dhala namaarratti argame hunda gaafa cubbuun dhala namaarratti argame Yesuus Kiristoos nama ta'e. Akkas hin jedhu jira beektaa macaafni qulqulluun. Okay
yeroo Abrahaam san Yesuus nama ta'ee dhufee jira. Ila sababa itti galuu qabna beekta maaliif nam baay'een dhaggeeffachuu jira. Maaliif Yesuus nama ta'e isa jedhu irratti hin xiyyeeffattan isin maaliif Yesuus Kiristoos nama ta'uun isa barbaachisa waaqni akkamiin nama ta'e isa jedhu hin gaafattan Yesuus akkamitti waaqa ta'e kanaaf dhugaa bira ga'uu hin barbaaddan kanan sin jedhe kanaaf dhugaa sababa malee miti. Maaliif kun hundumti ta'e jechuurra Yesuus waaqa moo waaqa ana amma karoora akkasii sana hin qaban karoora Yesuus waaqa jechuun hin qaban inni illee ani waaqa jechaan hayyee waanan maaliif akkas ta'ee jedhee sin gaafanneef sitti immoo macaafuma kan keetituuyyuu macaafuma kan keetitu waaqayyo hin jijjiiramuu jedha. Kanaaf akka waaqayyo hin jijjiiramne niin beeka akka gara namaatitti hin jijjiiramne. Macaafa Miilkiyaas boqonnaa 3 waaqayyo gara namaatti akka hin jijjiiramne cubbuu Aadam akkamitti cubbuu irra Aadam irraa qulqulleeffatee maal hojjetteetu salaattee soomtee. No anaa miti macaafatu jedhee macaafa kan keenya fudhatami. Cubbuu Aadam biyya lafaatti fide akkamitti cubbuu sana biyya lafaarraa kaasuun danda'ama abbifattaa. No naa miti bar macaafa kan keettu jedhee. Maal taate osoo an jedhee Aadam gara biyya lafaa galchee macaafa kan keetti mormuu dandeetta. Macaafa jedhe dhugaa keeti waan cubbuu Aadam balleesse san akkamitti ridiim akkamiin fix gochuu dandeessa waan Aadam balleesse. How do you fix that thing? Okay. Namni jiru Abrahaam cubbamaa Museen cubbamaa warri kun hundumti cubbamaa malee dhiisuu hin danda'u achi gubbaa taa'ee. Yaa sana sin jechaa jira God is just one Abrahaam cubbamaadha. Waaqni waaqa haqaati hin dabsu. Maaliif beenyaan nama cubbuu hojjete du'a. Abrahaam cubbamaadha. Okay, tolani. Abrahaam cubbamaadha. Abrahaam fagootti ilaalee amantiidhaan jiraate jedha macaafni qulqulluun. Abrahaam garuu his spirit is already dead agartee hafuura isaatiin sanyiin Addaam hundumtuu cubbamaadha. Roomee keessa dhaqee dubbisi koottu dubbisa. Abrahaam yoo waaqayyo isa eebbisee jiraate yoo cubbamaa san eebbisee waaqayyo Abrahaamiin inumaa eebbisee namni si eebbise haa eebbifamu. Sanyiin dhala namaa maaliif macaafa qulqulluun dubbisnu abbifataa dhaggeeffadhu. Haa ta'u iyyuu maleedha. Bara Addaamii jalqabee hamma bara Museetti duuni nama hundumaa irratti moo'e. Warruma sanyii irra daddarbaa Addaamiin hin yakkiin irratti iyyuu moo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhu sanaa ture yoo jedha. Afaan Amaaraatiin si dubbisa akka ati understand gootutti. Dhaggeeffadhu. Isatti deebina jedhi. Hin deebinu maaf deebina jechuun Abrahaam cubbamaa ture isa jettu macaafa agaati bantuuf macaafa Miilkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 itti fuufees jedha ani waaqayyo waan ta'eef cubbuu waliin dhaalu jechuun waan biraan jedha kan akkamiin laala ይሁን እንጂ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ባሉት ጀዳ እንደ አዳም ሕግን በመጣስ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳ ሞት ነገሰ namni hundumtu sanyiin Addaam hundumtu cubbamaa hanga Kiristoos Yesuus hoon uffatee dhufee gatii cubbuu sana kaffalee hundumtu cubbuudha maaliif waaqni immoo achumatti taa'ee dhiifama godhu kan jette God is just gartee waan just ta'ee cubbuun dhalaanii dardaarta tolanii cubbuun dhalaanii darba amma cubbuun dhalaanii darbu jechuuf kaate boqonna Hizqeel kan dhaaqase kan dubbisnaa dhaqnee kanaaf dubbiin zaazawun gaarii miti obboleessa koo sanyiin Addaam hundumtu cubbamaa sanyiin dhalaanii darbamoo hin darbu tolanii cubbuun dhalaanii darbamoo yeroo dhaladhayyuu cubbamaadha jedheera Daawit yeroo dhalattuyyuu cubbamaadha tole kan siin jedhe qofa naa deebisi cubbuun dhalaanii darbamoo hin darbu cubbuun maalisiif naaf deebis fakkeenyaaf cubbuu jechuun waan ajaja rabbiitiin ala ajaja rabbiitiin ala yoo awwaa dalage cubbuun maalisiif fatta siif deebisaa bar cubbuuni cubbu kan jedhamu yookiin immoo maasita kan jedhamu ajaja rabbiin sitti kenneen ala yoo kan dalagdu taate waan rabbiin irraa si dhoorge kan dalagdu yoo taate kan Addaamtu godhe waan rabbiin cubbuu eenyu biyya lafaatti fide Addaamtu godhe ati immoo yeroo Addaamii akkas godhu ati wajjin turte moo dhaalaan sitti dhufe kunoo siin jedhe ka waaqni kunoo laali kunoo maal jedhare ኃጢአት ባላደረጉት ጋር ከአዳም ጋር ካልተባበሩት ራሱ ሞት ነገሰ ሲንጀቹ ጅራ ቤት ተመጫፍኔ ኦኬ ያላደረጉትም ራሱ ሞት ነገሰባቸው ጀሩ ጅራ kanaafuu cubbuun dhalaanii darba jechuu waaqayyo sababa ati hindalagneefin cubbuu sirra kaa'e jechuu ufii ati hindalagne saniif du'e siin jenne Yesuus kun agarte cubbuu ati hindalagne sitti faradamuu danda'u maal qabatee sitti faradame waaqni
Maaliif ati hin balleessine waan ta'eef kanaafuu hadha akkasitti faradamu dhaggeeffadhu kaa hadha akkasitti faradamu gatiin cubbuu sun akka kaffalamee jiru yoo hin amanne qofa sitti faradama har'a. Tole. Hayyama macaafa Hisqeel Ani boqonnaa gobboleessa kudha saddeet koffiidha bakka lakkoofsa. kana caala mataaf dhukkubsuun fedhu namoota isaarraa siif galcheera dubbii. Baqattoonni rakkina hin qabu. Kafaan jira Ustaas. Dhiifama naa godha akkam jirtu nagaadha? Hayyaa naafni gaatulanii Nagaadha. sirra dha'ee hundaafuyyuu wanti jedhu macaafni akka dandamaa godhaa. Kafaan kiristaanaa? Ani kiristaana waaqummaa Yesuus xiqsee durraa dubbachuu danda'a. Hayyee rakkoo hin qabu itti fuufi. Isaayyaas 9:6 bani. Hayyee Isaayyaas 9:6 waaqummaa Yesuusiiti. Kasii. Isaayyaas 9:6. Isaayyaas 9:6. Hayyee dubbisi. Dubbisi hayyee. Duuba odee immoo ani wanna irraa dubbisaa duuba odee namni macaafa keessaa qabda yookaan googilii irra seenee duuba deebi'ee isin dubbisuu danda'a na obsaa. Isaayyaas 9:6 namni dubbisuu danda'a? Isiniin dubbisa rakkina hin qabu. Isaayyaas 9:6 dubbisime. Okay, Ni dubbisaa Isaayyaas 9:6 dubbise. Niin dubbisaa fi qobaasaa jira. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Waa'ee waaqummaa Yesuusiiti. Hayyee siifin dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Mee muutii qabadhu. Muutii isin qabachiisa. Siit Paawul. Qaban. Siit Paawul kan jettu. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa barabaraa hangafa nagaa hin jedhamaa jedha. Amiin. Meetiree Yesuus ka Waaqayyoodha ka jedhu. Maqaan isaa maal jedhama? Maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa barabaraa hangafa nagaa Waaqayyo jabaa abbaa barabaraa hangafa nagaa hin jedhamaa jedha. Amiin. Amiin. Hayyee. Yaa kanarra maal barbaadde? Kabiraan fiiduu danda'a. Tole. Tole. Amma maal jedhaara? Maal jedhaara asitti mucaan nuuf dhalateera yeroo jedhu kana waan dhalatee darbe dubbataara moo waan ganaa nuuf dhalatu hidha jedhaara moo? Maaliin ibsame? Mucichi kun maaliin ibsame? Waaqayyo hin jedhamne? Tole ila laal na dhageeffadhu. Kafa ila gaafii kiyya na dhageeffadhu ka'e ergasii booda naa deebista. Kanin jedhee tokkoffaa irratti akka macaafa qulqulluutitti dhalateera jechi jedhu uumameera jechuu bakka bu'a. Tole. Mucaan nuuf uumameera. Ilmis nuuf kennameera. Mucaan uumame kun kaminni? Yesuus. Kan uumame kun? Nagaa bulaa jaallachaa. Yesuus. Yesuus uumamaadha jechuudha. Hayyee galatu. Waaqayyos kan jedhames. Nagaa haambee naa tolani. Abbaa nagaa kan jedhames. Kanaafuu rakkoon qabu kafa walii galaa deemna. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha jechuudha. Mucaan dhalateera maaf hin dhalanne? Waaqayyos jedhameera. No rakkoon qabu ila walii galaa deemna. Mucaan nuuf dhalateera jedhaa miti. Nuuf dhalateera jechi jedhu akka macaafa qulqulluutitti uumameera jecha jedhu bakka bu'a. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumameera jechuudha. Dhalateera. Dhalateera jechi jedhu jecha uumame jedhu bakka bu'a. Ni dhalate jechi jedhu. Kanaafuu iddoon kun Yesuusiif dubbata yoo ka jettu taate Yesuus Kiristoos uumamaadha. Eenyutu isa uume? Mucaan nuuf dhalateera dhaabar. Naa galee. Dhalate jechuun akka macaafa. Laal jecha kiyya siif hin galle. Akka macaafa qulqulluuti jechi dhalate jedhu bakka uumame jedhu bakka bu'aa. Maaliif jennaan macaafa faarfannaa keessatti illee yoo deemtee ila. Mucaan nuuf dhalatee dhaabar. Uumame jechaan jiru. Mucaan nuuf dhalatee. Dhalateera jedhaa bar dhalateera. Tole. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha siin jedhe. Mucaan nuuf dhalateera. Mucichi kun maal jedhama? Abbaa nagaa gorsaa Waaqayyoo. Ila kafaasa itti deebina. Waan inni jedhamu itti deebina. Mucaan Waaqayyo jedhamu jira. Nuyi hundi dhalanneerra. Ilmi namaa hundi dhalateera. Mucaa keessaa mucaan dhalatee hundi ilma namaa keessa Waaqayyo kan jedhame jira isa malee. Gaafiin kiyya sii galee kafaa dura. Okay. Mucaan inni dhalata. Mucaan Waaqayyo jedhame dhalateera.
Mucaa inni dhalataa bara. Ammalee dhalataa biroos inni dhalata. Garuu mucaa waaqayyo jedhameera. Okay, rakkoon qabu ilaalaal kafa waanin si gaafadhinaaf deebisi si galee akka macaafa qulqulluuti jechi dhalate jedhu jecha uumame jedhu akka bakka bu'u ni beektaa miti. Dhalatee fi uumameen gargar. Dhalatee jedhama uumameen jedhama. Iyyasuus inni dhalate malee hin uumamne. Tole dhalate yoo jedhe waan haadha qabuun dhalate jennaami. Yaa. Tole. Mee macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti tulloonnii fi gaaronni otoo hin dhalatin jedha. Gaaronni haadha qabanii? Tulloonni haadha qabanii? Otoo hin dhalatin jedheetiin waa'ee tullootaa dubbata. Tulloonni gaara qaba? Tulloonni maal qaba? Haadha qaba tulloonni? Tulloonni uumama. Tulloonni macaafni maaliif dhalatan jedheerre? Haati isaa eenyunni? Haati eenyu? Haati tulloota eenyunni? Dhalatan jedhaara macaafni. Tulloonni nuuf dhalatee jedhu haadha tulluu dhalatallee dubbachuu qaba. Haati tulluu dhalatee eenyudha maqaan ishee? Gaafii keenyaa miidha gaafii kiyya eenyunni haati ishee? Akkuma gaafii keetti dha. Haati tulluu dhalate tulluu kamtu tulluu kam dhale? Yesuusin kadhalte dubree maare. Haadha hojjesitti himna. Tulluu haati tulluu. Haadha qaba. Haati eenyunni? Garuu haati dubree maarame. Mucichi dubree maaram dhalte kunillee maal jedhama? Okay. Akkuma reef dubbisisan itti naa dubbisi. Kanaafuu tulloonni haadha qabanii jechuu. Haati tulluu eenyunni? Tulloonni dhalatanis jedhu haati tulluu eenyudha? Sittu jedhee barkan ani jenne. No na gaafii kiyyaa bar macaafarraa si gaafadhaara. Fakkeenyaaf macaafa faarfannaa boqonnaa 90. Okay. Macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyyaa lafaas utuu hin argamin barabaraa jalqabee hamma barabaraatti ati waaqayyoodha jedha. Tulloonni haadha qabu? Okay, tulloota hin beeku. Ani ifa manaa godhi haadha gooftaa Yesuus ni beeka. Si galee? Gooftaa Yesuus ni beeka. Maaf wallaalta haadha tulloota? Ani maalitti hin beeka tulluun beeka. Macaafa kan keetii himaa? No, ani haadha tulloota macaafa tulluu kanatti tulluu dhale jedhu naan ibsine waan ta'eef. Si galee haati gooftaa Yesuus immoo dubbee. Ustaaza luqisiisa baasaa fi viidiyoo dubbisaa fi amanaan jiru. No, amanaa miti kaa. Macaafni kun haadha irratti taa'imsa jechaa dha bara. Macaafichi maal dubbee bara. Luqisiisaatti maal dhaqee dubbisu? Okay, dhaqee dubbisu luqisiisa. Viidiyoodhaan baasii fi taliilee macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 baasii taliilee. Mee ija ofiitiin argu. Haati tulluu dhalte sun eenyu jedha macaafichi kun? Macaafichi keenya kun? Maal beeka ani hin beeku ani si gaafadhaa. Macaafa faarfannaa beekaa? Waan hin beekne. 90 lakkoofsa 2. Afaanichi waan maaliif okay. Si gaafadhaa miiree? Si gaafadhaa. Okay. Haadha tulluu dhalte san illee soqi ka. Haadha tulluu dhalte san soquu qabda ka. Haati dubree maaram dhalte. Ani sanuufuu barbaadaara. Haadha sun ni beekna. Haati saniif dhalte ni beekna. Haadha tulluu san immoo soqitee argata. Saniifuu barbaadaara. Kanaaf haadha tulluu soquu saniifuu barbaadaara. Soqi argadhu. Haadha tulluu dhalte. Haadha dubree haadha Kiristoos hin dhalte ni beekna. Okay, saniifuu si gaafadhaara qoy. Soqi argadhu. Naa deebista. Lakkoofsa 2 kunoo tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin jedha. Dubbisi shafa. Okay. Kunoo lakkoofsa 2. Dubbisaa rakkoon qabu. Dubbisaa. Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas utuu hin argamin bara jalqabee amma bara baraatti ati waaqayyoodha. Tulloonni osoo hin uumamin jechuudha. Tulloonni osoo hin uumaminidha. Kunoo dubbisi mata duree isaa. Galatoon tulloonni osoo hin uumamin. Afaan Oromoo sirriitti hin beekne yoo ta'e akkas taasaa. Tulloonni osoo hin dhalatin jechuudha osoo hin uumaminidha. Afaan Oromoo hin beekeen nama afaan Oromoo. Dura maal naan jettee paastar bagana jechuudha. Uumaman jechuun naan hin jenne. No, tulloonni osoo hin uumamin jechuudha. Amma afaan Oromoo sirriitti waan danda'u hubachuu danda'e. Afaan Oromoo sirriitti hubachuu waan danda'u isin immoo hubachuu dadhabuu mala. Tulloonni osoo hin uumamin jechuudha jechisu. Walumaa maktaba. Ati baga hubatte. Tulloonni osoo hin dhalatin jechuudha tulloonni osoo hin uumamin jechuudha.
Ana gaaffii tokko Okay, qaba. ammumaa baga afaan oromoo dandeessanii sirriitti oromoo taatiin afaan oromoo dandeessanii ammumaa akkana jedhan ijoollee gaaffiin. oromoo taatiin afaan oromoo loqoda kan dandeessanii naa jaabsisa osoon uumaminii jechuudha san biraa ta'u achumatti. Tole, hayyee rakkoon qabu. Dhalate jechi jedhu jecha uumame jedhu bakka bu'aa jechuudha. Osoon uumaminii jechuudha suni. Yookaan gondareen sinaafin afaan oromoo Tole, bakka walii galle dhiis. Eeshi. No, naa gale bakka dhiis rakkoon qabu. Hayyee naa gale. Kanaafuu jechi dhalate jedhu bakka uumame jedhu bu'anaan jetteetta. Bakka uumame yookaan immoo warra afaan amaariffaa sunis ifne. Okay, mee tokko si dubbadhaan moo xiqquma hojii hin galanteef. Ayyee paastar dubbadhaa. Okay. Garuu gooftaan Yesuus akka Waaqayyo jedhamu sitti beera. Narratti bilbilamee mee eenyullee daliila jidduun dhiifama wajjin akka eenyullee nu jidduu seenne kafaa kana xiqqoo bootee bareedarra jira. Dhiifama bootee bareedarra jirta kafaa. Hayyee uumame jetteetiin waliigalleerra jechi dhalate jedhu jecha uumame jedhu bakka bu'aa jette. Hayyee. Yesuus Kiristoosiin macaafni qulqulluun ati Yesuus Kiristoosiin baanaa naan jette iddoon kun. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadhaa siin jedhe. Hin dhalatee siin jenna obboleessa keenya uumamaa hin dhalatee maal bakka kamiif fidde kan uumame kana? Hin dhalatee inni hin dhalatee. Isa wajji boolitti deebi'a. Innis maal jedhama? Dhalate jechuun uumame jechuun aan hin jenne amma. Waaqayyo jedhama. Waaqayyo jedhamee jedhame qafsitti maaraadha. Kafaa laal waliigalleemi jechi dhalate jedhu jecha uumame jedhu bakka bu'aa naan hin jenne atamma. Bakka san bu'aa. Okay, amma Hayyee bakka san bu'u taatee fi ni dhalate mucaan ni dhalate yeroo jedhu kana ni uumame jechuudha miire. Hin dhalate kan hin dhalateedha. Uumame sun ta'e hin dhalateedha. Kanaafuu gaariillee ni dhalate malee hin uumamne jechuu. Dhalate malee hin uumamne. Gaarri hin dhalate malee hin uumamne. Eenyurraa dhalate gaalli? Gaarri tulloonni. Tullichi hin uumame akka jechuun ati dubbii by the way,